Saba kamirraayyuu dhaladhu biyya feetetti dhaladhu guddadhu amantaa feete qabaadhu afaan kamiyyuu dubbadhu naamusa qabaannaan aadaa kee kabajjee aadaa namaa kabanyaan afaan ormaa kabajjee afaan keetis kabachiifannaan abbaa feete wajjiin eenyuma wajjiinuu jireenya gaarii jireenya gammachuu jiraachuu dandeetta. Kana sababa malee hin jenne waa'ee Sa'idii fi Sumayyaa irraa waa xinnoon dubbachuu dhufe ijoollee lamaan akkaan jaaladhuu fi kabaju kanniin irraa waa hedduu isiniif jechuuf dhufee jira. Baga nagaan gara chaanaalaa kanaatti dhuftan an mootii miidiyaadha. Mootii miidiyaadhaaf warroonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Warroonni duraan maatii keenya turtan like share gochuudhaan nu jajjabeessa. Guyyaa har'aa dubbii ajaa'ibaa wanta taazzabeerraa isiniif qabadhee dhufee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa koo yeroo hundaa. Ega YouTuberoota Oromoodha warroota Oromoo keessaa dhalatanii Oromoo keessatti guddatan afaan Oromoo haalaan dubbatan keessattuu wanta fedhan afaan Oromootiin dalaguu danda'an kan quuqama saba isaaniif qaban kan afaan biraatiin hojjetan Sa'id nama jedhamu irra hedduun keessan ni beektu. Sa'id biyya Yaman keessa jiraata. Dalagaan isaa hedduu namatti tola. Followera hedduu hordoftoota hedduu nama qabuudha. Haati manaa Sa'idii Sumayyaan afaan Oromoo sababa hin dandeenyeef afaan biraatiin Sa'idiin wajjin hojjetu. Haa ta'u malee Sa'idiin afaan Oromoo sirriitti danda'a. Afaan Oromootiin viidiyoolee garagaraa chaanaalota garagaraa irratti ni hojjeta. Wanta Sa'idii fi Sumayyaa irraa taazabeen qaba. Wanta ajaa'ibaa, wanta hedduu namatti tolu, wanta hedduu nama gammachiisu. Anga gara YouTube kanatti dhufe ijoollee Oromoodha warra sabaan Oromoo ta'an warra sabaaf quuqaman ijoollee hedduu argeeti jira. Ijoollee viidiyoo hedduu dalagan viidiyoo hedduu nama gammachiisan hedduun argee jira. Haa ta'u malee kan Sa'idii fi kan Sumayyaa kun adda. Maaliin adda ta'an jechuu dandeettu? Viidiyooleen jarri dalagan afaan Amaaraatiin haa ta'u malee wanti isaan dabarsan wanta hedduu namatti toluu fi nama gammachiisu akkasumas barnoota garagaraa irraa qabanidha irraa argatanidha. Kana qofaa miti wantiin an Sa'id irraa taazzabe yoo jiraate yeroo hedduu chaanaala ijoollee hedduu irratti qophii garagaraa qopheessuudhaan dhiyaata. Irra hedduun YouTuberoota Oromoodhaa ofii hojjechuu ofiif dalagachuu ofiif guddachuudha malee nama guddisuu irratti taargeetii hin godhan. Hedduun ijoollee Oromoodhaa YouTuberoonni gurguddoon Oromoo share namaaf hin godhan, like namaaf hin godhan, nama hin jajjabeessan. Wantuma feetillee keessaan dhayxee yoo isaan gaafatte tokko sin qarqaaran. Kana ammoo ufii nyaanna, ufii guddanna wanta jedhu yookaan salfishummaa addaa wanta qabaniif. Sa'id irraa wanta addaa waanan taazabeen qaba. Ijoollee Oromoo keessattuu ijoollee Oromoo biyya Yaman keessa jiraatan irra hedduu isaanii wajjin viidiyoolee garagaraa piraankii garagaraa mana isaanii keessattii fi bakka garagaraatti yeroo isaan jajjabeessu yeroo viidiyoo jaraa share godhuuf YouTube jaraa beeksisuuf akkasumas ammoo viidiyoo bira dabree saba YouTuber bira dabre ijoollee Oromoo rakkatan biyya san keessatti sababa garagaraatiin dhibee garagaraatiin rakkinne irra jiran buusii garagaraa buusisiisuudhaan chaanaala isaa irratti qarqaarsa gaafachuudhaan ijoollee Oromoo yookaan sanyii Oromoodhaa biyya san keessatti dararaman rakkatan yeroo hedduu isaa gargaaruun arga. Chaanaala isaa irratti irra hedduun namaa kan isa hordofan warra afaan Amaaraa dubbatani. Kana yeroo jedhu Oromoo qofaa miti jechuu kooti. Warra afaan Amaaraa dubbatan ijoollee hedduutu isaan hordofa. Achirratti qarqaarsa fedhe yeroo inni gaafatu qarqaarsa san irratti hirmaachuudhaan buusii garagaraa buusuudhaan akka inni qarqaaru akka inni nama qarqaaramuu barbaadu san qarqaaru bira dhaabbatan ni gargaaran. Bu'aa hedduu akka inni buusu akka inni waa hedduu dalagan bira dhaabbatanii godhu jechuudha. As keessatti ijoolleen keenya nuti warri Oromoodhaa hedduu buusii kanarratti illee hin hirmaannu. Yeroo hedduu waan hin taajjabu keessa nama biraa nama sanyii biraa ta'etu nama afaan Oromoo dubbatutu buusii kana buusa. Waa hedduu wanni taazzabe yoo jiraate nuti Oromoon akka Oromootti wal qarqaaru wal bira dhaabachuu wal guddisuu hin jaallannu. Garuu wanti Sa'id irratti argu kanaan adda. Afaan biraatiin dalagaa as deebi'ee ijoollee keenya akka gaarii
gaariitti yeroo inni gargaaru waa hedduun taajaba. Warroota chaanaala afaan Amaaraa dubbatan irratti isa namni maqaa isa kaasuun argine. Ani immoo maaliif erga afaan Oromootiin hojjedhe nama kenna jabaa kenna waan gaarii hojjetu maaf maqaa isaa hin kaafne yaada jedhu sammuu kiyya keessatti dhufe. Waa'ee isa duwwaa miti dubbachuuf ka dhufe. Wanti hedduu na kofalchiisu waa'ee Sumayyaati. Sumayyaan yeroo hedduu piraankiilee garagaraa kan hedduu nama gammachiisan kan hedduu nama kofalchiisan hojjetti. Keessattuu piraankii isiin yeroo ammaa kana hojjette irratti wanti hedduu na kofalchiise ijoollee kenna olii gadi ari'aati turte. Asna qaba akka namni dhayeeti lafa dhooyitee taateeti akkuma argitan jechaadha. Akka namni dhayee lafaan dhayeeti yookaan gaggabdee peentii naqaltee hoyititti video hojjettaati turte. Erga ijoolleen dhufanii lafaa kaasanii akka garana na qaba asna dhungadhaa achi na garagalchaa asna sukkuuma jechuudhaan diraama addaa ijoollee irratti hojjechaa turte jechaadha. Hedduu na kofalchiise dhugaa dubbachuudhaaf waan hedduu namatti toluudha waan hedduu nama gammachiisuudha. Diraamichi afaan Amaaraatiin waan ta'eef diraama seensisuun natti hin barbaachisu. Irra hedduun keessan ni hordoftanii ni agartanii jirtanii garuu ijoollee afaan Oromoo hin dandeenyetu jira. Ijoollee maal isiin maal jetti maaltu aasaa isiin afaan Amaaraatiin akkaataa isiin jaratti taphataa jirtu ashaangulliitii jara gootee ijoollee kenna san itti taphataa turte santu na ajaa'ibe jechaadha. Namni erga kufee lafa dhaye akkamitti na dhungadhaa jedha as nu dhungadhaa achi na garagalchaa as na garagalchaa jettee itti taphataati turte jechaadha. Hanga ijoolleen aaranii biraa deeman takkatti hedduu namatti tola. Diraamaa garagaraa diraamaa hedduu hojjetti. Amma duras yeroo Sa'id gara biyyaatti gale jimaa qamaa shiishaa harkisaa fakkeessitee Sa'iditti bilbiltee Sa'idiin aarsite sun hedduu natti tola. Hedduu na gammachiise dhugaa hedduu kolfaa ture jechaadha. Ijoolleen kun hedduu nama gammachiisu. Amma gaa saba jaraa maqaa dha'uun hedduu barbaachisaa ta'ee natti mul'atu. Garuu afaan garagaraa dubbatu. Akkaataa jarri innis aadaa isii kabajee afaan isii kabajee naamusaan wal kabajanii wal jaalatanii ittiin wajji jiraatan santu hedduu na gammachiisa namatti tola. Irra hedduun kenna aadaa akkasiisan hin qabnu. Fakkeenyaaf Oromoo ta'e yoo afaan Oromoo hin dandeenye yoo afaan Amaaraa dubbate yookaan afaan Somaalee dubbate yookaan afaan biraa dubbate dhiibbaa itti goona nuti. Oromoo taate akkamitti afaan Oromoo hin dubbanne akkami afaan Oromoo wallaalta wanta jedhu sadarkaa kana bira taruu danda'uu qabna. Namni tokko Oromoo ta'e Oromoo keessatti dhalate Oromiyaa keessatti yoo guddate afaan Oromoo beekuun dirqama. Garuu iddoon ati itti dhalatte iddoon ati itti guddatte community'n ati wajjin jiraatte sun hedduu murteessaadha. Kanaaf irra hedduun kenna ilaalcha akkasiisan qabna. Ilaalcha akkasiisan of keessaa haquun hedduu barbaachisaadha. Namni afaan kamuu haa dubbatu saba kamirraayyuu haa ta'u erga saba kee kabaje erga nama kee kabaje nama kee wajjin jiraate kabajamuu qaba jaalatamuu qaba. So kanaafin jaalladha Sumayyaa san hedduu natti tolti. Diraamaan isiin dalaydu hojiin isii akkaataan isiin piraankiilee garagaraa itti hojjettu keessattuu ijoollee kenna ijoollee Oromoo afaan Oromoo dubbatan yuutuubaroota afaan Oromoo bira dhaquudhaan jajjabeessuu sheer jalaa gochuu chaanaala jaraa beeksisuu irratti ga'ee guddaa taphatti. Kanaaf nutis jararraa haa barannu. Keessattuu amma warroonni lafaa dhufaa jiran kun ofittummaa qabna uf qofa jaalanna nama biraa guddisuu hin jaalannu. Yuutuubaroonni Oromoon gurguddaa hedduutu jira warroonni sadarkaa guddarra jiran garuu sheer namaaf hin godhan laayikii namaaf hin tuqan yaada garagaraa namaaf hin kennan. Kanarraa ammoo jararraa barachuun hedduu barbaachisaadha. Warra keessattuu ijoollee amantana yeroo hedduu akkaataan isaan itti hojjetan natti tola na gammachiisa waan ta'eef jararraa haa barannuun isiniin jedha. Please ijoolleen Oromoo wal haa guddifnu. Nama biraa nama saba biroo afaan biroo dubbatan irraa haa barannu. Akkaataa jarri itti wal guddistu akkaataa itti jarri itti wal deeggartu wal cinaa dhaabattu wal qarqaartu namni tokko yoo jara keessaa rakkate akkaataa itti dafanii guddisan waa hedduu arguutti jira. Namni tokko chaanaalli isaa jalaa gubate guyyaa takkatti haga fooloora 50 60 argachiisaati jiru sabni bira. Nuti garuu wallistootuma kenna artistoota kenna waan gaarii nuuf dhiyeessan cinaa hin dhaabannu. Viiyuun jara waggatti miliyoonallee hin seenu. Kanaaf wal haa jajjabeessinuun isiniin jedha. Wanta garagaraa wanta akkanaa kana ijoollee akkanaa kanarraa barnootaa fudhannuun isiniin jedha. Kanuman qabadhee isiniif dhiyaadhe gaa kan isin waliin ture an mootii miidiyaadha. Warroonni miidiyaa kanaaf maatii hin taane subscribe gochuudhaan maatii keenyatti ammuma dabalamaa warroonni duraan nu faana jirtan nuffina nu faana tura qophiilee garagaraa babbareeda isiniif qabannee dhiyaannaa. Ammatti gaa maatiin kenna gahaa miti maatiin miidiyaadha maatiin mootii miidiyaadha hedduu xiqqaadha maatii nuuf ta'a nu guddisa gara fuulduraatti
qophiilee mimmiidhagoo garagaraa isiniif qabadheen dhiyaadha. Wanta na hordoftaniif horaa bulaa deebana yeroo gaarii qabaadha. Bye bye.